So waan gabaabaa tokko dubbachuu barbaadeetiin hedduu keessan galatoomaa waa sadii afurraan dubbadha jedheetiin duraan durseetiin har'a Atlaantaarraan deemee jedhee bakka biraa karaarra hin jira. So yoo na bilbilaa jiraattan na barreessaa jiraattan isiniif deebisuu hin dandeenye dhiifama ammayyuu akka tasaa neetworkii gadhee jennaan isiniif dubbadhaa jira garuu guyyaa lama sadii keessatti hin deebi'a. Yeroo saniif isiniif himaa jechuu barbaadeetiin neetworkii rakkina qabaachuu karaarra jiraachuu akkasumas immoo sanbata kana kara Koloraadootii fi Poortilaandi dhufaa jira. Achitti wal garraa jechuudha guyyaa sa'aatii murtaa'eef illee taatu. Lammata immoo waraqaa jimaata ba'e kana waraqaa jimaata ba'e kana irratti akka hedduun keessan gammaddan abdiin hin qaba. Gaariidhaan illee hedduun gammadee jedhee yeroo naaxanyaan akkanatti nu gootu kana keessatti warri kun haqara dhaabbachuun jalabaa guddaadha. So kanaafiyyuu keessattuu kan hin galatoonfachuu barbaadu warra ollaa keessa jiru ijoollee cimtuu mana barumsaa keessa jirtu fakkeenyaaf Tishoo fa'aa Booniyaat fa'aa Ayyuun Boosnitii asirratti oofa jirti. Akkasumas immoo kan wanna kana dhugumaan dalagaarra oolche jedhe mallaqa kabaasee waan mara godhee jedhee ijoollee taask foorsii irra jirtu jechuudha. Nama hin gaddaama kelloo irratti waliin dhufneetiin jirraa garii nama 9. So warra kanneen illee hedduu galatoonfachuun barbaada. Kanaafiyyuu ani kireeditii afoo haa ba'u malee ka dalagaa jiru warra kanaa keessattuu kana darbee warroota koomunitii irraa himaati. Koongresoonni 20 sun maqaa ida'aman samiirra dhuftee hin goone. Tokko warri akka koongresii dubbisee hin beekne tokko dubbisee hin beekne godhee mootummaa Ameerikaa gatti dhiyaatee hin beeknetu barreessaan jaraa sun bu'aarra oolchee jira. Bu'aarra oolchee agartanii jirtan jechuudha. Kanaafiyyuu akka humna qabnu hin agartan. Amma kun naaxanyoon ammoo maraattee kaatee jirti. Maraattee garaa gubattee jirti waraqaa kana. So wanni hin gochuu isin jechuu barbaade. Koongiresiin keessan saayin godhee dhabaatee waraqaa kanatti hunda jira galatoomaa akkanaa jettanii barbaada. Galatooma xalayaa kana itti ergaatii fuudhaatii itti ergaa xalayaan kanaa bahee jira. Kanaaf hedduu galatoomaa. Xalayaan kun bahuun kuni akka mootummaan Ameerikaa karaa haqaarra jiru uummata bira akka jiru sagaleen uummataa akka bu'aa qabdu mootummaan naaxanyaa kuni kan abiyyiin deemaa jiru mootummaa guyyaa laakkataa jiru ifa waan godheef hedduu galatoonfachuu barbaachisan. Ila ilaalaa feesbuukii irra callaa ta'ee waa katabnee odeessinee otoo hin ta'in wanni nu mootummaa biratti goonu akkas qofaa miti bara iyyuutti illee hojii guddaa godhanii jira warra iyyuu. Imbaasaadoroonni iyyuu waan muumichaan jette qabatamaan beekna. So gochaan nu godhaa jirru bakka malattu bu'aa guddaa godhaa jira. Kanaafiyyuu ka'amma waraqaa jimaata bahee fi warroonni gootan marayyuu jechuudha. Please galatoomaa jedhaani. Galatoomaa jedhaani. Because kuni ka jalqabaata akkuma isin jenne. Waraqaan kun bahiinsa duratti haasaa guddaarra turre. Hin baasnu ka jedhu. Maa yoo jettanii yoo baasne jenne bineensi beelee kuni kan mallaqa limitlessii qabu kuni warra kan adeemsuuf akka deemu shakkii hin qabnu turre. Maa hojjettan koongresoota asiin dura akkuma tasaa twiitii nu wajji godhanii dhaabbatan tokko maal akka godhan hin beeknaa miidiyaa Ameerikaa waan godhan hin beekne jennaa. Kanaafiyyuu warri kuni akka dhiibbaa guddaarra jiru irra gahuuf deemu jechuudha waan waraqaa kana isaan irra godhanii fi yeroon ammoo bara filannoo waan ta'eef kanaafiyyuu please sagaleen keessan itti hidhattanii dubbatuun keessan afaan beektanii dhaabattanii waraqaa beekana print gootanii achi itti fiddanii yoo koongiresiin keessan maqaa irra jiraate already galatoom. Amma kaadha koongiresii misoota tokko maqaa dha'uun barbaadu maqaa isaa mee yaadadhee jedhe dafee baanee isinitti meen jedha. Amma 24 kanatti baaseetiin nuuf ergee jira. Abbicha sanii ergeetiin eenyu akka ta'e jalaa badee. Okay. Irina Akaadhaan particularly in beektaa abbaa sun dubbachuun barbaadnee keessaan nuuf ergitee jirta. Waraqaa baasuu hin dandeenyu akka durii because itti iyyamte warri kun itti iyyama. Kanaafiyyuu ka boru goonuuf
ka guddichaatiif galanni keessan hadha barbaachisaadha. Dhugaa rabbisniin jedha. Galanni keessan yoo wanni jimaata ba'e gaarii jettan uummata keenya hamilee ta'e jettan keessattuu mootummaa nafxanyaa kanaaf ammoo lubbuutti fide jettanitti amantan taate amma dalagaan isin jirti. Dhageeffattanii kana sheer godhuu qofaa miti. Sheer godhuun bareeda garatooma. Garuu kun beauty contest miti yookiin ammoo dorgommii beekumsaati miti kun. Wanni ani isiniin jedhaa jiru waan isin godhuu qabdan. Wanni sun maalidha? Koongiressii keessan bira dhaqxanii, senatortoota keessan bira dhaqxanii, xalayaa kana qabdanii dhaqxanii, xalayaa Amnesty International ka print godhanii dhaqxaniitiin warra koongiressiidhaan galatooma. Sigalee akkanatti mootummaan kun amantaan nama walitti naqee nama ajjeesutti jira. Mootummaan kun mootummaa shoror keessaati jettanii itti himuu qabdan. Ka boru karaarra jirutu isiniin jedhee isinitti himee jira. Waa lamatu karaarra jira. Sigalee guguddaa waa lamatu karaarra jira. Warroonni kun akkuma amma miidiyaa warra isaatirratti amma dhagahee jedhan sigalee waan jedhaa jirtu kanarra bobba'aatee kaataa jirti. Warroota kana waraqaan kun bahee jira. Wanta akka deebisuu hin dandeettu. Nuyyuu qaraa kanaaf cadhisnee jenne. Waraqaan kun bahee jira deddeebina. Waraqaa kaawwan ka bahuuf jiru ammoo rakkoo waan xiqqoo nutti uumuu danda'uuf sanammoo ka sochuu danda'u isin. Barri kun bara filannooti. Ijoolleen ta'een dargaggoo yoo qabaattanii dargaggoota teessan elekshinii kanarratti akka jarri baalantiir gootu yaada gaaf tokko mee bal'inaan namni kana qarqaarinaaf barreessee maal akka godhuu qabda hin dubbadha. Ammaa fi baalantiir achirratti hidhattee filannoo irratti namoo elekshin boordii irratti akka hirmaattee jettu sagalee keenya agarsiisu sagalee keenya agarsiisu dhumaa jirra yaa obboleeyyan keenya dhumaa jirra sigalee warri kun naaxanyaan nu fixaa jirtiin beektanii kanaafiyyuu dhugaan nu bira waan jirtuu fi garuu dhugaan ofiisiitiin dubbattu. Sigalee dhugaan isiitii kaateetumaan na jettu namni dhugaa sii beekuu hin danda'u dhugaa keessanii kanaafiyyuu cadhistanii mana boo'oo otoo hin ta'in please xalayaa bahe kana rabbi sodaadhaati. Waaqa sodaadhaa xalayaa kana qabaatiin koongiressii bira dhaqaa galatoomaa jedhani. Galatoomaa even dubayyuu galatoomaa jedhaa because karaan ittiin baran akkasii. Kun ammoo yogguu community Oromoo keessatti isin jirtanii hirmaanan wajjoo hirmaatu baate akka inni hirmaatu dhiibbaa godha. Ka beekee rafee qawween hin kaastuu jedhan. Ka beekee rafee nuti amma ani yeroo baay'ee dubbadhee jira. Namni ollaan beekne hin jiru. Namni dalagaa kiyya hin beekne hin jiru. Yoo abbaan committing keessan beekee rafee jedhe isin itti dhiibuu qabdan. Nu wajjin dalaguu hin qabu. Garuu akka inni ofii dalagu akka information share godhu ani sigalee waan addatti waan naa kafalamu hin qabu. Naa kafalamee hin beeku. Wanni ani sitti taa'eetiin sigalee ebaluun karachaa ooluu hin dandeettu. Sigalee abbaan ka beekee rafee hin beektanii community keessanii ana ollaa wajjin dalaguu hin qabu garuu koongiressii dhaqee dubbisuu qabu. Waraqaan kun bahee jira. Waraqaan kun ollaan jiru. Haqaaf dubbataa kana qabatanii please dhaqaa isiniin jedha. Qabxii sadaffaa irratti warra Atlaantaa galateeffachuun barbaada. Raamis particularly kalee galgala irratti mana affeertanii akkasumas immoo ijoollee Ooyyaa, Leensaa, Ayyaanaa, Hamdiyaa warroota qophii sanbata xiqqaa irratti argamtan hundi keessanuu hedduu galatoomaa nan deebi'ee jedhaa. Akka waadaa naa galtanitti cidha guddaa qopheessina jettanii soo nan deebi'ee jira garuu ammatti hedduu galatoomaa isin jechuu barbaada. Qabxii afuraffaa irratti maqaa nama sanii mee maqaan dubbadhu garuu keessaan hin dubbadhee jira. Ilaala. Har'a nagahee jedhe wanni kun. Akkuma ani Oromoo falmachuu mirga qabu falmuullee dhaabuu mirga qaba. Namni sun sirrii miti akka yaada keettoo na gaafatanii jettan garuu falmachuu diduun mirga qaba. Gatii namni falmachuu dideef nama naaxanyaa wajjin hin jirre Oromoota nama haqaa basaasuu jettanii maqaa namaa katabdan dhaabaa waan akkasii. Dhaabaa waan akkasii nama an beeku sirriitti nama waggaa meeqa qabsoo kanaaf hidhamee jedhe nama mootummaa waliin keessa hin jirre maqaa waraqaa bahee irratti ijoollee Shaashamannee keessatti maqaa argee jira. Nama an beeku sigalee kanaafiyyuu dhaabaa waan akkasii waraqaa kijibaa maxxansuu qofa otoo hin ta'in waraqaa kijibaa maqaa raabsuun itti gaafatummaa namatti fiduu qaba. Sigalee maqaa nama balleessu jechuudha. Akkanatti waliin duriyyuu sigalee nama tokko hin jaallannu maal jennaan ebaluuni Opiidiyoo, ebaluuni Shanee, ebaluuni Arsii, ebaluuni Wallagga kana kan nu fixee jira. Waan akkanaa dhiisuu qabna. Dhiisuu qabnaa keessaan isinis katabee jira abbaan kanaa waraqaa sheer godhamaa jiru waa'ee ijoollee Shaashamannee irraa kan jiru
gariin jira ani hin beeka at least nama tokko hin beeka kana keessa kan jirre waan akkana nama walitti naquu dhiisa. Qabsoo yoo taate qabsaa'a. Odeessuu qofaa miti sochii nama qaama balleessuu qofa osoo hin ta'in qabsoo hin taane qabsaa'uu qabna. Bilisummaan tasaan dhuftu hin jirtu. Bilisummaan miidiyaa marti sooshaal miidiyaan dhuftu hin jirtu. Marti nu duubaa waa qabdi. Kanaafiyyuu warroonni nama nagaa xureessu jirtan irraa dabadhaa. Eenyuun qarqaaraan jirtan qabsoo Oromoo qarqaaraa hin jirtan. So kanaafiyyuu adabadhaa sheerin godhinaa adda baafatan malee sheerin godhinaa please adabadhaa. Dhugaa qabna. Dhugaa samii dhugaa gaara geettu qabna. Dhugaa ta'e naa mul'isnu. Kijiba ittiin ida'ina. Yoo kijiba itti ilaatan maal nu godha isinitti fakkaata? Amma waa'ee fakkeenyaaf waa'ee nama hedduutu waraanni Eertiraa naannoo Tafeen fixee jala dhiifama. Waraanni Eertiraa naannoo Arsii Shaashmannee fi hin jira jettanii namni baay'een na barreessan jirtan. Qaabatamaa ergaa jedhee jira. Wanti qaati nama 15tu na barreesse. Wanna san dhaqeessee dipaartimentii dubbisee akkasumas dhaaba wayii dubbisee jira. Kanaafiyyuu anallee kijibduu gootanii ofiillee kijibduu akka hin taane anaanatti bibbiltanii natti himina. Evidensiidhaan qabbisa ayinoo naa galaachitti hidhattee waraabdee osoo hin ta'in exactly maal akkasi jechisiisee walirraa dhageettee qofa osoo hin ta'in telefoona bilbilaatiin seeraan hubadhaa maaltu evidensii maaltu jira. Waraanni akkana jiraate. It doesn't matter waan jennu kan evidensii qopheessuu qabna. Kanaafiyyuu please be careful ta'a. Be careful ta'a waan jennu because yoo nama kijibaa waan tokko dubbadhee jedhee isinirraa fuudheetiin achi booda fudhatama qabu jechuudha. Kanaafiyyuu anyway galatoomaa dhiifama naagataa yaanni kiyya gorsi kiyya amma ka jiru xalaa bahee kanarratti itti baay'ee dutaa jiranii xalayaan kun haqarratti bahee jedhee xaarii hedduun as gahee jedhee akkasumas immoo hinjifannoo guddaadha. Xalayaan kun balbala nu saaqee jedhee mootummaan kun mootummaa shororkeessaa ta'u mootummaan Dr. Abiyyiin deemu kun mootummaa naaxanyaa ta'uu obviously itti baasee jedhee xalayaan kun qaraa warri iyyuu ka eegaa jiran ilaalcha mootummaa Ameerikaa eegaa turan torbaan afuriif nan beekaa waan kana. So kun amma carraa guddaa nu ta'ee jira. Carraa kan akka hin deebine immoo isin jiraattonni magaalaa adda addaa jirtan ni beektanii irratti hirmaadhaas ni jedha. Galatoomaa dhageeffattanii amma asirra kan jiru nama 931 dhageeffattaniin dhiisina. Sheer gootaniin dhiisina. Tarkaafii fudhadhaa. Bilbila ofiisan xalayaa san printi godhaa dhaqaatiin galatooma waan biraa ofan jedhina galatooma qofa jedhaani boruuf nu ta'a isin jedha. Haganaaf nagaatti yeroo biraa wal garraa karaa kamisaa akkanaatti anu kabrin dhufa jedhee yaada qabaa yoo hin taane immoo sanbata xiqqaa Koloraadootti wal garraa sanbata guddaa maalidha Portland dhiifama. Portland wal garraa guyyaa 2-3 rafne soo dhiifama naagata sanbata guddaa Portlanditti wal garraa. Oromoo community'n Portland hedduu galatoomaa isinin jedha. Because gaaf duraa mallaqa yeroo 5-6 daa'u baay'ee nu gargaartanii mallaqa keessaniin hojii kana jalqabnee jennee jalqabarraa hamilee nutti hortanii koomitii cimaa akkasiin agarree baay'ee na boonsitanii waraqaan kun single handedly eenyurraa dhufe yoo jenne waraqaan xaariitti goone kunoo dhufe eenyurraa dhufe yoo jenne community Portland. Community Portland mallaqaan 50 ol 60 ol qofatu hin ta'in kan nu kennani duuba deebi'aniitiin waa hedduu cufa dubbachuun barbaanne because waan karaa irra jira waraqaa kataban kan osoo hin ta'in gara biraatiin illee godha waa hedduu jira. So baay'een galatoomaan jedha baay'ee na boonsitanii fakkii community akka Portland ta'a. Kuwwan ammoo warri Australia jirtanii bakka adda addaa jirtan hedduu galatoomaa shamarran teenna ka Houston ta'ee ka DC ta'ee ka Colorado obviously baay'ee ka Atlanta baay'ee na boonsitanii jirtanii galatoomaa. Of course ani wannuma waan kana jaaladhuuf galatoomaa haa jedhu malee seenaaf hin goone. Seenaaf mallaqni sun seenaa hin beeku seenaaf kaffalamee hin beeku. So kanaafiyyuu anayyuu natti amantanii waan jedhuufi saniif galatoomaa isiniin jedhaa jira. Qabsoon kun kenna mootummaan irree abbaa irree kan bara baraan nutti deebi'uuf deemu
nuti duuna malee nafxanyaan deebitee Oromiyaa irratti hin dangolattu. Tasuma ilmaan isiin turuu malee hayyee galatoomaa dubbisneetiin dheeressu halkan gaarii isiniin jedha. Yaaduu qabaattan gabaabaa katabaa isiniin jedha waan irra dalagamuu qabu. Kaan immoo olola kijibaatiin maqaa nama balleessuu dhaaba. Kijibdoota dubbii namallee walitti naquu dhaabina. Nuti mootummaan beekeetiin akka waan amantaa rakkoo qabnu sheekolee keenya ajjeesaniitiin beekan